السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل hordoftoota keenya hundi keessan baga xiinxala keenya kan kurulus orhaan kutaa 25tti nagaan dhuftan isin jenna. Egaa xiinxala keenya kan irraa keessatti wantoonni nuti ilaallu egaa beeksisni kurulus orhaan kutaa 25 gallakkifamee jira. Beeksisa kutaa 25 erga laaltan booda maaltu sammuutti isin dhufe? Erga daawwattanii booda gaafiiwwan hedduun sammuu namatti kan dhufu baay'eetu jira. Kanaafuu gaafii san arra kan waliin laallu ta'a. Tokkoffaa irratti gaafii namni hedduun baruu barbaadu yigiit kiyyotti ni kufe moo Evraanostu kiyyoo keessatti akka maletti kufe waan jedhamu kan waliin laallu ta'a. Iddoo kanatti akkuma kiyyoo kaahaniifitti akka namni hedduu yaadatan kiyyoo san keessatti yigiitiitu kiyyoo seenamoo Evraanostu kiyyoo san keessatti qabama. Gaafiin kan namatti tohu Evraanos asitti ni du'a. Akkasuma Evraanos immoo yigiitii asitti du'a. Gaafiin jedhamu nama hedduutti gaafii ta'uu danda'a. Kanaaf gaafii kana arra kan isiniif deebifnu ta'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma kutaa darbe keessatti mul'atu yigiitii fi akkasuma deefneen kiyyoo kaayuudhaan deefneen intala Vaalaariyaa jedhamtu jaalallee duraanii tan Filaaviyoos fiduudhaan akkuma xiinxala keenya kan kutaa 24 keessatti jenne intala san fiduudhaan intala saniif fayyadamuudhaan intala yeroo baay'ee akka isin deddeebitee maal hunaatu niin dubbiseettu godhuudhaan akka isin dirqamaan dubbisuudhaaf barbaaddu taasistee jirti. Kanuma wal qabatuun intalli isii arkachuu dadhabnaan dhagaa guddaa yookaan gibbii guddaa ijaarame gubbaa ifiin darbaa yookaan ammoo isiin affeeyamtan jechuudhaan dirqamaan achi dhufte. Sababa saniif fayyadamuudhaan intalti dhimma Filaaviyuus Faaximaan osoo achi dhaabbattu dubbatteeti jirti. Kanaaf jechuudha intalli yeroo dubbattu Faaximaa yeruma sanitti aartee masaraa keessaa bahuudhaan deemti. Yeroo san ammoo yaanni isaanii akka milkaawaa fi jiru dubbattee turte deefneen jechuudha. Akkuma isaan barbaadanitti akka deemaa jiru baay'ee dubbatteeti jirti. Sababa sanitti gaa Faaximaan masaraa keessaa baateeti jirti. Filaaviyuus gaa isii hordofuun isaa waan hin oolamnedha. Kanaaf isaan lamaan yeroo hordofan beeysa keessatti akka mul'atutti kiyyoo keessatti waan qabamanii jiran fakkaata. Sababa sanirratti hundaa'uudhaan Filaaviyuus yigiit seefiidhaan direeti jira. Kanaaf Filaaviyuus achitti ni du'a. Filaaviyuus achitti hin du'u garuu ammoo Filaaviyuus achirraa bahuu danda'a. Ammoo diramuun isaa dhugaadha. Ammoo yigiitii wal qabatee yigiit akkuma beekamutti yeroo darbee yoo yaadattan Orhaan Beesheenshaahiin ibidda khaysaa behedhiisii ilma kee ganaa ibidda keessatti ibidda aarii kootiitiin gubate jeenitti ture. Kana jechuun carraan yigiit lubbuun jiraachuu isaa paarsantaa xiqqaadha jechuudha. Maaliif jennaan siiziniin dhumachuudhaaf deema waan ta'eef. Kanaaf gantoonni illeen yeroo kanatti baay'een isaanii dhudhumu waan ta'eef kanaaf yigiit yeroo kana carraan inni achi keessaa bahu isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf jechuudha jara lamaan isinii qabannee dhufne finneeti jirra. Garuu ammoo kanumaan wal qabatee waa'ee Faaximaa yeroo intalti yeroo itti dubbattu yookaan jecha Filaaviyuus akka ilmoo qabu isin dubbattu achitti hennaan isii yookaan wanni isin harka kaayattee jirtu achitti harkaa bu'eeti ture. Kana jechuun yeroo takka yoo yaadattan fiilmuma keessatti jechuudha gara keessatti Haliimee yeroo hinnaa san irraa baafne jettuun haga ganamatti irraan bahu yooniif ka hinnaan irraa bahee lafa bu'u taate hireen isii yookaan nasiiba akka nama hin qabnetti ilaalamtii jedhameeti jira. Kanaaf yeroo san hinnaan irraa bu'eeti jira. Hinnaan sun yoo harkatti kan dibamin hafe wanni jedhamu san itti ta'uu danda'a. Hireen Faaximaa hin toltu jechuudha. Koomentii irratti yaada keessan kaayuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoo kana eessarraa akka daawwachaa jirtan koomentii nu godhuu hin dagatina. Warroonni afaan Oromootiin kurulus Orhaan daawwachuu barbaadan karaa Telegram chaanalii Oro Record FN jalaan daawwachuu dandeessanii akkasuma TikTok keenya jalaan kallattiidhaan liinkiin ni jira. Asumas YouTube jala piroofaayilii jalaan ni argattu. Kanaaf warroonni haga ammatti nu daawwachaa jirtan baay'ee galatooma. Viidiyoo keenya laayik godhuu hin dagatina. Akkasuma chaanala keenyaaf yoo haaroo taatan subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana bantanii olirra kaa'attanii xiinxala keenya amma ammatti hordofuu ni dandeessan isin jenna. Kanaaf xiinxala biraa qabannee haga walitti jecha nuti nagaan nuuf tura isin jenna.